Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Freedom Media. Agayya 16 bara 2021 oduu guyyaa irraaf qindeeffanne kan isin biraan kennu ta'a. Jalqaba irratti hanga oduu. Waboon magaalaalee hedduu to'ate. Mootummaan Itoophiyaa immoo ibsa yaaddoo qabu baaseen muummichi ministeera Abiyyi Ahmad TPLF maqaa OLPtiin Oromoo ajjeeftee kan hiitee kan dhabamsiifte jechuun irraa dubbata jechuun xiinxaltoonni qeeqan. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee tajaajila dhimma lafaan wal qabatu kennuu yeroo hin murtoofne dhaabe. Lammiilee Biriteen Afgaanistaanii baasuuf amantaa qabna jedhe humni ittisa biyyattii. Oduu dubbisuun falmataa sabaa amma oduu bal'inaan. Waboon magaalaalee hedduu to'ate. Mootummaan Itoophiyaa immoo ibsa yaaddoo qabu baase. Waraanni bilisummaa Oromoo sochii waraanaa gaggeessaa jiruun magaalaalee hedduu qabataa jiraachuun beekamee jira. Kunis tarkaanfii jajjabaa duula waraanaa addaa gaggeessaa jiraachuu waboon erga ibseen booda kan dhaga'amaa jiru. Waboon ibsa torban darbe baasaa ture keessatti haleellaa bakka qubsuma waraanaa deemee gaggeessaa akka jiru ifoomsee ture. Duula waraanaa yookaan opereeshinii maqaa garaagaraa qabu addatti gama zoonii lixaa duula Jaallaggasaa Wagii, gama zoonii kibbaa bahaa fi gama kibba bahan ammoo duula waraana Jaalnadhii Gammadaa akkasumas kallattii Shawaa Kaabaa irraan duula waraana Taaddasaa Birruu kan gara Walloos illee haaluma wal fakkaatuun gaggeessaa jiraachuu ibseera. Ajajaan olaanaa Waboo Kumsaa Dirribaan kan maqaan Marartee Jaalmarroon beekamanis duula waraanaa yeroo gabaabaa jidduutti injifannoo gamsiisuuf bifa addaan eegalame akka jiru ibsaniiru. Haala kana keessatti magaalaalee fi baadiyyaan Oromiyaa dhibbantaan caalu waboon dhuunfatamanii jiran. Waboon bakka injifannoo argatetti alaabaa dhaabbataa socho'aa jiraachuunis beekame. Waraanni bilisummaa Oromoo lola guddaan booda wayita magaalaa seenu uummatni galataaf gammachuun illee guutame simataa jira. Akkasuma waboon bakka gaheetti hubannoo uummataaf kennaa jiraachuun isaas beekameera. Gama kaaniin mootummaan Itoophiyaa guyyaa kaleessaa ibsa yaaddoo of keessaa qabu kennee jira. Ibsa isaa keessattis biyyattii yaaddoof qormaata guddaa keessummeessaa jiraachuu akeeke. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad aduun sobaa yeroo dhiitu kiyyoon warreen shiratatanii ni cita kan jedhuun ibsa kennu keessatti Itoophiyaatti dukkanaa akka jiru kan akeeku ibsa kennaniin ibsan. Qormaata biyyattii mudate kana irra aanuuf tokkummaan saboota murteessaadha kan jedhu ibsichi yoo gamtoomuun Itoophiyaa bira hin dhaabbatiin abdiin akka hin jirre jala sararee ibsa akeeku kenne. Kallattiilee kaaba biyyattii irraan waraanni gaggeeffamaa jiru lolli mootummaaf TPLF gidduu daranuu babal'achuudhaan naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraa seenee jiraachuun hubatamaadha. Lolli gama kaabaa kunis daranuu jabaachuu irraan yaaddoo guddaa mootummaatti fidaa jira. Muummichi ministeera Abiyyi Ahmad TPLF maqaa OLPtiin Oromoo ajjeeftee kaan hiitee kaan dhabamsiifte jechuun irraa dubbata jechuun xiinxaltoonni qeeqan. Dhugaan jirtu garuu muummichi ministeera Abiyyi Ahmad nama TPLF waliin dhaabbata basaasaa keessa dalagaa ture. Oromoo hedduu ajjeesisaa turedha. Inni bara TPLF waliin liiga Oromoo xuuxaa bahe haafu erga aangoo qabatees ilmaan Oromoo 15,000 ol bifa suukaneessaan bara TPLF hin mul'atiniin fixeera jechuun xiinxaltoonni dubbatu. Ilmaan Oromoo hidhaa keessa jiran waan lakkoofsaan himamuu miti kan jedhan xiinxaltoonni bara muummicha ministeera Abiyyi Ahmad kana ilma ajjeesanii abbaa gatii rasaasaa ittiin ajjeesan kafalchiisan. Ilmaan Oromoo baay'eetu lagatti gatamee bineensi nyaate jedhan. Hammeenni bara mootummaa Abiyyi Ahmad Oromoo irra gahe kan bara TPLF oli malee gadi miti kan jedhan xiinxaltoonni namootni beekan kan bara dargis akka bara mootummaa Abiyyi miti jedhu. Kan mootummaa Abiyyi kun bara Miniliktu deebee afaan kamiin waa'ee OLF dubbata jechuun xiinxaltoonni dubbatu. Mooyyalee gaafa dhaqee pirezidaantiin Keeniyaa dura dhaabbatee ABO waliin balleessuu qabna jedhe muummichi ministeera Abiyyi Ahmad. Dargaggeessa meeqatu maqaa ABOtiin ajjeefame hidhamee bara isaa kana jechuun gocha isaa yaadachuun dubbatu. Akka nama Oromoof waan gaarii hojjetee dubbata malee diinni akka mootummaa Abiyyi Ahmad mul'ate hin beeku. Gara jabinni isaa waa uumaa namaa waan qabu miti jechuunis dubbatu. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee tajaajila dhimma lafaa wal qabatu kennuu yeroo hin murtoofneef dhaabe. Kaabineen bulchiinsa magaalaa Finfinnee lafaa fi dhimmoota lafa waliin wal qabatan irratti tajaajilawwan kennuu yeroo hin beekamneef dhaabuuf pirees seektoriin waajjira bulchiinsa kantiibaa
beeksise. Akka bulchiinsichi beeksise akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 7 bara 2013 irraa jalqabe tajaajilawwan lafaa fi dhimma lafaa walii wal qabatan haga yeroon hin beekamnetti dhorkamuu odeeffannoon fuula marsariitii bulchiinsichaa irratti sanbata bahe irraa hubachuun danda'ameera. Tajaajila dhorkame kana hojiirra oolchuuf ammoo bulchiinsi magaalaa Finfinnee dhaabbileen bulchiinsa lafaaf abbaa taayitaa qindoomina misooma bu'uuraa fi hayyama ijaarsaaf akkasuma kutaaleen bulchiinsa magaalaa 11f ajaja dabarse. Bulchiinsi magaalichaa dhoorgaa kana kan taasiseef gaggeessitoonni sadarkaa garaagaraa irratti argaman yeroo ammaa dhimma waqtawaa kan ta'e dhimmoota biyyarra waan taasifataniif carraa kana fayyadamanii namoonni tokko tokko hojii badaa hojjetaa jiraachuu arguudhaani. Namoonni dhuunfaa ofiif qofa jechuun kaka'an haala biyyaa yeroo ammaa kana akka carraatti fayyadamuudhaan karaa qaxxaamuraan duroomuuf jecha tajaajilawwan lafaa fi dhimmoota lafaa irratti xiyyeeffachuun socho'aa waan jiraniif bulchiinsi magaalichaa hubachuu isaatiin jechuun kaa'eera ibsichi. Kana waliin wal qabatee tajaajilawwan lafaa fi dhimmoota lafaa waliin wal qabatan kan akka gurgurtaa, jijjiirraa kaartaa baasuu, maqaa naannessuu fi tajaajilawwan biroo haga yeroon isaa hin beekamnetti akka dhorkame murtaa'eera. Dhaabbileen dhimmi lafaa ilaallatu ja'anuu kutaaleen bulchiinsa magaalaa 11 akkasumas abbaa taayitaa qindoomina misooma bu'uuraa fi hayyama ijaarsaa tajaajilawwan dhimmoota lafaa waliin wal qabatan akka hin kennineef murtoon darbii ibsi bulchiinsi baase ni mul'isa. Amma oduu biyya alaatti ceena. Lammiilee Biriteen Afgaanistaanii baasuuf amantaa qabna jedhe humni ittisa biyyattii. Ministeerri ittisaa UK lammiilee biyyattii Afgaanistaan jiranii fi lammiilee biroo isaan waliin turan guyyoota dhufan keessatti Kaabul keessaa baasuuf amantaa guutuu akka qabu ibse. Ministeerri ittisaa UK Ben Wallace yoo buufatni xayyaara Kaabul gama waraanaan jiru banaa fi nageenyi isaa mirkanaa'aadha jedhe jechuun kanneen gara UK imaluuf ulaagaa guutan ni baasa jedhan. Buufatni xiyyaara Kaabul hojii isaa akka itti fufu hogganoota waraanaa Taalibaan irraa mirkaneeffannaa argachuu aanga'aan ittisaa UK kun himaniiru. Mootummaan UK kanneen paaspoortii biyyattii qaban 1,500 sa'aatii 24 hanga sa'aatii 36 gidduutti Kaabulii akka baasan himan. Akka karoora isaaniitti guyyaatti namoota 1,000 gara UK deebisuun akka milkaa'u himan. Magaalaan guddoo Afgaanistaan Kaabul harka Taalibaan kan galte saffisaan hin eegamneeni. Mootummaan Afgaanistaanis kaleessa wayita pirezidaantii Ashraf Gaanii biyya gadhiisan bahan diigame jechuun Reuters gabaaseera. Hordoftoota Oromiyaa Freedom Media oduun guyyaa irraaf qabanne kanuma waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.